da mucaan haadha manaa kooti Amiin jedhamu kun immoo abbaa manaasii miti feekiidha. Ana abbaan manaasii jedhee dhufe. Oromoo mucaa qabaachuu qabda. Mucaa keenya hin kaannu, dhiiga keenya hin kaannu, mucaa walitti hin qabda, mucaa hin qabna. Waa'ee mucaa keetii immoo maatii piraazarootatti bilbiltee waan siin jechaa turan, waan tasfaayeen siin jedhe, waan koorsaan siin jedhe, ati mataan kee hin beekta. Tarii na beekuu dhiisuu dandeessaa, anis hin beeku, ati na beekuu dhiisuu dandeessaa, ni garuu hin beeka. Waan maatiin siin jedhan hin beekta. Har'a ishii biyyoon ishiittaa salphatu maqaa kumaa dhoofti naan hin jedhini. Waan ishiin siin jette hin beekta. Isa akkasumatti sii dhiisaa mucaa hin qabda. Haqa obboleettii keenyaa immoo sii jennee osoo hin taane ofii keenyaa jennee haqa ishii barbaannaa ofii keenyaa jennee reenfa ishii biyya galfannee biyya baashitii qammasiifna. Kanaaf immoo nu bukkee dhaabattee haqa ishii barbaaddee reenfa ishii biyya galchita yoo taate weel kootu. Garuu immoo porosisiisa duraanis afee haadha manaa kooti maalii kooti waggaa 6 haadha manaa kee taate duraanis dhadhamaan barbaaddati. Har'a erga ditutti haadha manaa kee taate garuu nu bukkee dhaabattee dhugaa ishii barbaadda. Reenfa ishii biyya galchita yoo taate weel kootu. Wajjun wal jabeeffannee qunceeni walitti hidhamtee harba hiite akkuma jedhan sana dhugaa ishii barbaannee reenfa ishii biyya galchina. Garuu diraamaa hojjettu haadha manaa kooti hamaan haadha manaa koo fuudhee maal isa jettu lamaan keessaniyyuu niikaa fidattaniiti akka sharihaa islaamaatti niikaa keessanii wal gaafattu. Garuu immoo obboleettii keenya bakka deemtanitti lafa deemtanitti liivii irratti maal irratti boqonnaa nu jalaan dhoowwinaa. Dhugaashi barbaadannaa reenfa ishii biyya galchinee hawwaallannaa rakkoo qabdan sin lamaa wal gaafadha. Filiis boqonnaa nu jalaan dhoowwina maqaa ishiin dhayina. Kanas siin jedhu mucaa keenya hin kaanne hin kaannus kana naa baruu qabda Oromoo. Mube dhagaartaa fi hayyuun mucaan qabu urjii mucaa qaba dhaarti maan filaafa maan dubbiini. Move dhaggeeffataa Ayyuu sirriiraan aarii qabdi. Ayyuun hin kaanne inni mucaa qabdanaan jettee mucaan kan koo miti jettee kaadde jette malee dhiigni immoo wal beeka. Dhiigni an fakkeenyaaf obboleessi yookiin obboleettiin kee tokko mucaa tokko yoo godhatte wallaalta. Warri immoo iccitii kana beekan obboloonni keenya nuti warri yeroo sana Saawudii keessa jirru hin beekna mucaa qabdi. In qabdu hin jedhu ani harraba goote harraba dura du'a waan ta'eef mucaa hin qabdu hin jedhu. Garuu immoo amma sa'aatii kanatti mucaa qabdi hin qabdu yookiin immoo haadha manaa koo fuudhee kana sanaa miti ciqiciqiin. Tokko dhugaa ishii barbaadu lammaffaa reenfa ishii gara biyyaatti galfachuudha wanti nuti irratti hojjechaa jiru. Karaa kanaan Oromoo nu gargaartoo taate koottu garuu ciqiciqii kee biliis ciisa nu jalaan dhoowwin. Oromoo meemuuti irraa kaasi. Mubarak dhagaan jira. Amiin kan inni fuudhee erga addaan baatanii ishii dhageessee erga addaan baatanii erga addaan baate immoo haadha manaa kooti. Gaafii Mubarak ani durallee naasennaan jettee ani amma tokkoffarratti namni kun shari'aa qaba mucayyoon tuni gayril muslimii amantaa isitti irraa gara amantaa keenya dhufte namni tokko haadha manaa isaa ka hiiku otoo abbaan manaa jiru namni biraa itti dabree seera shari'aa islaamaa keessatti yoo ka jiraatu taate sansiif dhiisa. Sanirraa kaafee immoo mucaa kana akka namaatitti itti bilbilee jira. Amiin kun as keessa jira. Nama qabrii qaba shahaadaa qaba. Itti bilbilee mucayyoo tana yoo wal fuutan yoo walitti dhuftanii amma dhagaye jennaanin hajjiin dhufu kun waggaadhaan aan jedhe. Akka nama beeynetti iccitii irraa godhadhee dhisi. Mucayyoon tun immoo hayyuun tun immoo tujuu shumee jedhamti maqaan isii. Mubaarik waan koo jiraatu sana gaba lubbuu koo waan abbaa isii beektaa isiin beekaa mucaa sanaan amii sanaan wal jaalattee beektaa akkaataa sabaa sun baay'ee dheeraa tokko siin jedha yoo bilbilaan daarettiidhaan yoo waliin hafni gaariidha beektaa abbaa isii kan itti dawwaltee akkasitti mucaa tokko jaaladhee mucaa jimmaa tokko jaaladhee jennaan eenyuuti ni kaana godhaa isinii dandeessanuu nama islaamaatiin jetteenaan
isaanii nama gurbaa tokko jira kan akka obboleessa gocha kan jaalladhu jira jetteenaan kalaasisuma wakkalinaa godhadhu innumti si haayiduu abbaan jedhaniin naan akkas abbaan naan jennaan inni kaayidee siin jedhee fi abbaat akkasumaan jedhan. Amiin qabadhu wanta barbaadaa rasitti abbaan barbaade wala nyaatu dhugaa mucaa obboleettii gootiiti. Amiin inni naaniin inni wakkalamee sheeka wayirii yaadiin jiru naa hisseete yaadadhula. Isheen sin gaafadhaa deeme. Yaadadhu. Baarik telefoonii kee mana jettu beektaa gaafa baarik nagalchiin siin jedhe nagalchee erga nannaa deemtu. Ayyee gastii kottu jabaadhuti. Kottu gastii. Azzalee hoo jiraatte torba barreeffadhu obboleessa keenya Saadiq. Saadiq obboleessa keenya amma. Maqaatii tokki saafee gaafadhu. Nama nan barbaadaa jiru abbaa manaati moo abbaa manaati? Shakkamaadha hundi keessanuu shakkamaadha. Namni dhimma mucaa kanaa keessa jirtan guutuun keessan shakkamaadha. Kanaafi abbaan wallee wala dha'u. Mucaa kun ergamaan duute moo handurramaan isa kana laata? Sini galee waanan baasaa gidduudhaa waanan dhagaa waliin nahanii maal godhan? Antanaa baasan ibidda baasan. Azzalee hoo jiraatte olgali torba barreeffadhu. Yoommoo lakkii urjii yoommoo isinitti dhaga'ama ta'een qoratinni waan kana jettani isinii dhaabuu nan danda'a. Mubaarakas gubbaratti ani qorachuun rakkoon qabu ani lu'eelan bira rakkoon qabu garuu wanti gaaffii natti ta'u waggaa amma kana keessatti ishiin duunanaadha manaa koo jedhee har'a barbaacha dhufe kaleessa eessa ture har'a ammoo nu bukkee dhaabatee dhugaa ishii barbaadee reenfa ishii gara biyyaa galchoo ta'aate haadhu garuu haadha manaa Laala galchuuni isa qofaa miti galchuuni anis keessan jira atis keessa jirta dirqamni isa qofaa miti garuu waan gaafataa ruufti jira. Ishi bakka dhiise muu beekaafadhu dhiise bakka. Waan asii jedhee kan qabatu mura isaan laalta. Obboleessa keenya baga nagaan dhufte. Mube baga nagaan nu eddan ani dhimma kana dhagayeetumaan dhufe garaana nyaatee malee dhimma Oromoo fi Amiinii kana malee mucaasanii miti. Mucaama bilbilaan sifaan haasa'ee miti. Waan miiratu na fide Amiiniif Oromoo jidduutti gaafii qaba. Gaafiin kiyya maal seetamu bee haadha manaa Oromoo duraanii erga taate Oromoon nikaa irraa buuseera moo hin buufne? Erga Oromoon nikaa irraa buusee Amiin fuudhe yoo ta'e Oromoo maaltu isa galchee isa dubbise? Erga reeffi ishii galee booda waan kana warra isaaniitti dhaqee finnallee irraa qabaatan finni isii sun na gaafataa jira eessa qabreen isii jedhee hin gaafatu. Maal gochaa dhimma kana keessa galee haadha manaatiyya? Al tokko haqqiin nama dubbachiisa. Nuuna silaa nama qabne nama gadhibnu wallaalaa irraa naa dhiisati amma qo'ee qaadhumu. Obboleessoo an bilbila kiyya hidhadheen jira yoo jiraatte torba barreeffadhu. Nageesse otee obboleessoo bilbila kiyya hidhadheen torba barreeffadhu kottooti. Jabaadhu torba barreeffadhu kottooti. Okay, inda walaa jira didee jechuudha qo'eega. Siifanii ka 21. Obboleessoo afurana kutaniidha. Amma dawwadidha. Bilbili yoo dhagaaraatti amma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nin jedhe TikTok live na argarta gastin ke makan sama jeda TikTokin ke wano fi kottu barreeffadhu jabaadhu torba kottu torba barreeffadhu Allah nasi ada malik anggal fadhe jechu kan kairos lakin bara baridadha mal sini genetik wano fina galcha
وأنا فينا قلتها Kita masih bercina jalan ke kau berlestat. Bloki kau dah warna kadim. Wano fida dah tidak dah coba berles blok kau dah. Mana sob mimi. Wano fi torba na berles. Amini fi Ayub Altubusi. Oke, sih Wano fi. Wano fi. Kopling ki gola jolli. Nagi. Ada tugas tiga luri tegari dan nagi. Nada ba. Lakka kawanti berada, kawanti samiti. Berada. Kawan sana ninggali nak abor male. Kau dekat saat ini tema apa? Kalau kau dah nagi. Kawan tiara dah. Amana sensertanya tu kaya kuni Mubarak, Mube. Video by Wano fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video by Wano fi. Wano fi. Ayo gua siapa kan ada acara nambah. Shio mbare sako. Akkamitini kahidu dan dese to boleh tikenya. Melu TV. Samirani abeta aku boleh tiko di makan sih garu kambia kan durant ture narage sampai Mubarak. Jadi tersi agak aja lah darah. Aku boleh tiko jadi anak dari tersi agak. Aku boleh tecun, boleh tidak. Aku boleh tiket tadi kafiran zegal laga. Aku boleh tiket tadi. Erga nama nikah hide tadi. Maafi dufte dua sih no jimbar baru di. Aki si mam no jimbar baru. Asal gini no. Pakai tu kotisnya gini no. Akka di beta ani durani yo sirrakattes biru manjira baka kanatti mo beta ani bama na kanatti le nana rejira beta sirrat jarsa ji kanatti le inna gamiti beta gafa sini yo sini kalat ma yo si malu rakatte natti ma nan nagaha gafa sini mo kalasi alkani Duku sate gafa sana midam tu malah anjir itu benar tidak boleh Samirani nama kana mujanto ko umui samudam tibeta mujatina ma syaka majir tu kun Ishi lah isan nak ini acing gain lagi sampai Mubarak nikara kai dubat akini kasun yama isini mujatti kana gafa dura anatu yu qabamtee turte beeyta as keessatti qabamtee hidhamtee turte guyyaa 15 hidhaa turte qabamtee Ishi sii galamti maaltu isiseen manatti ijoollee kun asitti wal lolanii manni irratti cabee beeyta mitiire ka seeraan ala jiraata as keessatti namni waraqaa qabneen qabamaa mitiire ijoollee moo abbaa manaa sitii wal lolte la abbaa manaa sitii waluun beekanu gaafa sana isaa waliin beekanu isiin amma abbaa manaa si duraaniin ijoollee wajjin mana ta'uu galti abbaa manaa si duraaniin beektu abbaa la abbaa manaa si duraaniin beekwan la hin beekwan abbaa manaa si Ishi hidhamte ayyee baateetti hidhaadha baateetti waa'ee abbaa manaa qabaachuu si hin beeku akka amma jammaraa akkatti wal barree akkatti hidhaadha baasee jedhe sitti mujjiraan dhagee kaati Ishi dubbadhu manaa kaasine akkasitti qabamtee hidhamtee guyyaa 15 maniidhaa turte biyya galuu kaattee biyya iyyuu dawwallee jechuudha obboleettiitti dawwallee jaartii koo obboleettiitti dawwaltee kunoo dhufaa jirti Samiiraan taqabbalaa qabamtee jirti Samiiraan dhufaa jirti jennee dawwallee himnee kaane eega jarri qophaa'anii isii eeguu jammaranii booleetti guyyaa 15 maal turtee kaate akkasitti hidhaadhaa baasee Riyaala kuma jaha kaffalee hidhaadhaa baase Samiiraa kana
Sigala miti Mubarak. Ishii dubbadhu dhagaan jira. Akkasitti hidhaadhaa baasee jaartii kiyyaa wajjiniin mana kiyyatu teessu ammatiin kun amma amiin kanatu mana qaba dhaggeeffadhu. Amiin kanarraa nagee mana qabadhan beektaa? Duraan bakka biraana wajjiniin turte. Bakka biraana waliin turte tu wajjiniin wajjiniin turtu jiraattu. Amma amiin kun mana qabaa mana kana dhagee amiin irraa mana kireeffadhee utuu achuma wajjiniin teenyu jaartii kiyyaa wajjiniin taa'anu amma amiin kana wal jaallatanii amma Samiiraan kun. Nagaa miti. Sagaleen kee jira dubbadhu. Akkasitti beektaa amiin kanaan wal jaallatanii amma abbaatti illee dawwaltee isiin akkasitti mucaa ijoollee islaamaa tokkoon jaalladhee jira jette abbaadhaan. Ijoollee islaamaa tokkoon jaalladhee jira ijoollee jimmaati. Jennaan maal jedhanii abbaan ati jaallattee ati sii taanaan waan ati jaallattee nuti siif jaallannaa jedhaniin. Mucaa tokkotu jira kana obboleessa kootii jette naasofsiifte abbaadhaan. Jennaan rakkoon qabu ati akka obboleessaa ta'iitii amanaan keenya si harkaa sitti kennineerraa jedhani amma abbaan. Jennaan ani shiriyaan qaadina hidhuu jennaan isiin abbaa ishee kallee gaafadheera. Abbaan isii wakkalattee hidhuu danda'a jedhani. Siigala miti? Akkasitti inni kaasii kana hidhuu danda'ee siin jedhaan. Abbaan tokko nana kennan abbaa barbaaddee wakkaladhuu jedhani. Yeroo nikaa hidhamu nama Saawudii keessa turte nama dubbiin meeqa irratti ka'ee jiru nama namni shugguxiidhaan sababii isii irratti dhahamee jiru firri irratti dhahamee jiru. Yaani nikaa hidhuun bakka callisanii dhuma yoo namni tokko nikaa na hidhaa hidhee inni nama jechuudha. Hin gaafatamu abbaa manaa qabdaa kanaan dura heerumteettaa jedhamee hin gaafatamu. Gaafadheera. Ashi. Abbaa manaa heerumeen jiraa naan jette dhaggeeffadhe. Heerumeerraa addaan baaneerraa kalaa fi waliigneerraa inni qabamee biyya galee naan jetteettan kanaan beeka garuu. Duraan hin beeka utuu isiin isan jaallatin inni anna taasofte utuu isan jaallatin durattan beeka yuan malee eega isa jaallattee kaatee miti kan hin dubbii kana baree jedhe. Amiino amma abbaa manaa qabaachuu sii beektaa duraan jennaan hin beekuudhaan hin jenne ati. Maal jette? Ati sila haasaat sila jettee si dhaggeeffachiisuu bane waraabaan siin haasa'an. Haasaat sila yeroo jalqaba galtu abbaa manaasii duraanii hin beektamu hin beektu abbaa manaasiitii kan hiisise yaadattala moo sii banu sagalee kee abbaa manaasiituu hiisise. Nutu ragaadha dhaggeeffachaa jirra hundi keenya waraabbachaa jirra. Abbaa manaasiituu hiisisee jenna qabamtee turte duraan. Anaan immoo keetan. La abbaa manaasiitii miti naragaa Mubaarak. Dhaggeeffadhu mee warri gastii tasgabbaasin sagalee anis waraabaan jiraati. Abbaa manaasiituu hiisisee jennaan baasiftee siin jennaan obboleessa koo dagatti yaadachiisa. Lakki abbaa manaasii hin beeku naan jette. Abbaa manaasii heerumus hin beektu hin beeku naan jette turte yaadatta. Moo hin dagatte. Ammuma waa'ee hidhamuu sii irratti abbaa manaatu hiisisee siin jennaan lakkii abbaa manaa qabaachuu siin beeku jettee turte dhiifamaa hojii. Akkasitti hidhamte barbaadde isiniif akkasitti hidhamte illeen. Abbaa manaasiitu hiisisee siin jennaani waraqaan qabdu sababii waraqaa hidhamte malee lakkii abbaa manaasii miti kan hiisisee abbaa manaasiitiin iyyuu wal hin beektu jette. Abbaa manaa duraan heerumtee jiraachuu sii beektaa jennaan ani hin beekuu jette. Duraan abbaa manaa qabaachuu Isin moo? Ani moo? Nama biraa dubbataa ture gastii keetiin. Laan akkasiin jenne boo. Hin qabdi abbaa manaa heerumeedhaan naan jette addaan baaneerraa naan jette dhaggeeffadhu. Kaniisis immoo abbaa manaatii miti. Abbaa manaatiin an sanuyyuu nageenye gaafa sana abbaa manaa qabaachuu isiyyuu nageenye gaafa sana hidhamtu san. Ergasiin nagaye abbaa manaa qabaachuu isiyyuu. Duraan hin beeka jettee kata amma. Duraan hin beeka. Nan beeka ka'ee dhagayeera nan beekaan siin jedha dhagayeera nan beeka. Kaniisis abbaa manaatii miti. Abbaa manaa miti kaniisis. Obboleessa isii dhaggeeffadhu siifanii akkasiin itti hidhamte siifanii maqaan Mubaarak dhaggeeffadhu akkasiin itti hidhamte. Bakka haasaa sirreessaa deemuu qabnaaf asitti abbaa manaa hin qabdu. Ani abbaa manaa fi duraanii hin beeku jette. Dhageessee bareechina. Lakki hin jenne akkas. Ana dogoggoree tarii. Ayyee tokko natti miidha kunis. Maaluma inni nagaa aramtiire. Ayyee nama 100,000 dhibba lama dhagaa jira obboleessa koo sagalee keessa immoo
waraabamee jira waan ta'eef rakkoon qabu booddee adda baafannaa akka gootu amma dubartii tokko niqaa qabaachuus otoo hin beekin niqaa hidhuun wanjala akka ta'e wanjala jala hundaa kan fudhatu wanjala amiin wanjala samiiraa wanjala maatiisii wanjala hundaa kan fudhatu akka ta'e cubbuu mucaa sanaallee kan fudhatu akka ta'e baradhuu sheeka gaafadhu jabaadhuu sheeka gaafadhuuti akkasii niqaadhaa irra jirutu manaa niqaarraa hin buusin niqaa hidhe akkaman ta'aa jedhe inni niqaa maal maqaan isaa amiin niqaa hidhateera taanaan salaamu alaikum isii wakkalachuu dandeessi wakkilinnaan niqaa siisii wakkalattee jirtu sirriidha rakkoon qabu gara siitiin sirriidha garuu gara shari'aatiin jabaadhu shari'aa haalli itti barbaadadhu nama niqaa qabu niqaa hiite walumaa galatti kalman siim ishiigaa erga niqaa irra dabarfannee kaane immoo obboleettiin kun akka obboleettii tan jaalladhaa riyaala 6,000 kafalee baasee nama needhaati jette erga obboleettii kee taate maaliif akkasii barbaaduu diddire akkaataa du'a sii meemee akkamitti dhageessi akkaataa du'a sii akkamitti dhageessi eenyurraa dhageesse akkaataa du'a akkamitti dhageeffadhu nutti miqaabula. Akkaataa du'a sii abbaa manaatii kun eega isiin duutee kaatee shortaa dawwalee baallagee ka'ee eega isiin fuudhamtee kaateen booda natti dawwalee Samiiraanii edaa ummoysamoon tokko keekii bitattee bira dhattee keekii sana nyaattee dhukkubsattee kiraa deemtee kaatee naan jedhe akkama eenyuun naati boon jedheen bilbila irratti cufadhe akkasanaan jennaan inni kaasaa akka eenyuun Samiiraa kamiin jedheen Samiiraa Wallaggaa jedhe eenyuun boon kan haasaa kana haa ta'u jedheen telefoona irratti cufadhe. Hamma deemteetti dawwalee irraa kaasuun dide dhaggeeffadhu baarik. Amiin waan adda baafadhu jira amiin dawwalee dhumayyi hello Samiiraan keekii marzii qabu nyaattee duute siin jedhee dhuma akkasuma siin jedhee. Samiiraan tokko jedhe keekii nyaat martelle gala keekii nyaattee jedhe. Samiiraan tokko jedha. Ajaa'iba jira asirrattis. Ishii. Ummoysamoon tokko keekii fudhattee bira dhattee akkasitti edda keekii sana nyaattee wajjiniin viidiyoo waraabaa taphataa bulanii ganama kanaa kiraa deemtee kaatee naan jedhe. Eenyuun dhibbooti jedheen achumaan rifadheeyyuu bilbila irratti cufee beeyta bilbila gidee irratti cufee jedhu hamma deebitee natti dawwale irraa kaasuun dide ammas hamma sadeessaa deebitee dawwale sadeessaa gaafsan deebitee dawwalu ati eenyuun dhibboon jedheen ana amiin ibbaa manaa Samiiraatii naan jedhe. Inni soomin qaldii qaldaddamoo akkama haasa'u jirtaa eenyu haasa'u jirta moo amiin qalladuu jirtaan jedheen wallaahi kun amma akkasitti ganama kana kiraa deemtee kaatii naan jedhe meerraa immoo gaa'essa jirtiin jedheen lubbuudhaan jirti moo inuma duutee dubbadhu manatti bilbilaa. Dhagaamaa jiramti? Akka gaariitti dhagaamaa jira dubbadhu. Mootummaatti waliin ka'ee jedhe yee bu'aatiin jedheen akkamitti akkasitti duute natti himin akkamitti mootummaatti dawwaltaa eessa jirta ammaatiin jedheen ammaatti eessa jirta ofii jennaan ani achirraa deemeera hadiiqaa tokko keessa jira achirraa gad deemeera bakka sana jiru hadiiqaa tokko keessa jira achi deemee naan jedhe yee bu'aatii du'aa saree gootee akkamitti irraa baqattaatii hin qalladdamu hamma ogaa maal jennaan mootummaan fuudhaniiru naan jedhe. Akkamitti duratti himneen jedheen kanaan itti duuti. Bareechaa dhaggeeffadhaa Amiinii wajjin gaaffii akkamitti duratti himnee akkasiin duutee Amiiniin jedheen akkamitti duratti himnee akkasiin itti duutee jedhee tan jennaan nama kanaanii bakkuma jiru wallaalee waan hin godhu wallaalee jedhe achumaan dhiisee bilbiratti fadhe aaree kalaas. Ergasii hoogitee rakkoo siin dhagahaa natti himaa gaafa siin dhukkubsattu natti mee kalaas yoo fi dadhabe maali mana yaalaa kottuu geessi mana yaalaa geessi naanaan hin jedhu yoo maallaqa ofii dhabe maallaqa illee annan gargaara muti yoo kana kanuma irratti na aaraa jechumaan dubbii sana jaalam jedhee dhiiseen. Okay, Amiinitti aarte jechuudha. Galatoomi bakkuma aaraa nutti aarte. Bakkuma aaraa nutti aarte. Amiinuu argitee hiriyaan si wajjin nyaatee dhuge iyyuu sitti aare akkamitti ati haadha manaa keetii. Mubaarik nagaamu. Inni gaama galatoomi. Amiin gaaffii sirraa qaba. Akkamitti haadha manaa keetii ulfa ji'a 9 da'uudha guyyaa 5 hafte dawwaltee hello haati manaa kootii keekii bayyeedha abaluun nama maqaa balleessuu barbaadda jechuudha.
abaluni kiti way fudhateerteenaan keekichi nyaattee ganama kana duutee shortaatti daboleeraa reeffa manaa baasuudhaaf cinqamta maal garuu maa amiin maal jechuudha kunoo waan nu sittaaree kana naaree amiin mucaa kana akka siiritti duute ni beetta kanan siin jedhu kanaafan amiin haqa mucaa kana akka si bira jiru tokko si amiin mi'uuti rakaasi waanan sitti dallane kunoo riyaan keeti ni kaasii deeyyuu sitti dalla ilaala geessan miti la wanni anaaf amii walitti buuse kanuma keessanii namni jaartii ofii naaree baari kanne maal gochuudhaaf an kalaa beeka mootummaatti dawwalamee jedhe namni yoo summii nyaachise illeen namni kun dhaggeeffadhu hamma jaartii isaati mitiire gaafa sana bira dhaabbatee yoo fi dadhabee jedhe nama waraqaa qabutti binnee jechuudha maallaqaa waa hojjete mitiire yoo fi dandeettii dhabne jenne namatti binnee mubaarik maallaqaan kunoo waan akkanaati shakkii akkanaatu hin duute qoricha nyaattee duute jedhamee yeroo sanatti achi hin fuudhamin yoo bira dhaabbatee jaartii isaati amiin kun dhaggeeffadhu jaartii isaati bira dhaabbatee gaafa sana fuusisee yoo dhagee hidhamee jedhe maal ta'a amma ofiisaati yoo dhagee hidhamee jedhe maal ta'a amma biyya gala mitiire isiinuu kan lubbuu isii dhabden jirti kan duute hin jirti. Nannagaa. Amiin ni jirta. Nagaa. Amiin inna geessa. Amiin. Amiin. Ummatu sagaleen kon jiru. Jira sagaleen kee jira. Nama dubbachuun barbaanne akkan gootanii dubbachuu anaaf amii wanti walitti buuse kalala wanti anaaf amii walitti buuse akkamitti jarjartee shortaatti dawwaltee fuusiftee haadha manaa keetii hin jedhe mucaanis dhufee maal jedhe akkamitti isaan immoo akkanitti dhaqee hiriyaatti mergitanii hello samiiraanii keekii wayii eda ummu aymanooni aysamooni fudhattee dhuftee jennaan nyaattee ganama duuti maa inni bakka dubbichi xaxamee haadha keekii irratti fannifameera jechuudha. Dhageessanii ennooti ni kaasii hidhe yeroo si dhukkubfatteetti jedhamu naageessi maaliif hin jenne amiin amiin dubbadhu amiin ummata keenya ani gaammasi Nan jira sagaleen koo hin jiru. bareechee jira. Nannagaa Hin jira sagaleen dubbadhu. Hin nagaamu. Hin nagaamaa hayi. Sagaleen koo hin jiru. Allahu akbar. Kila sagaleen kee dubbadhu waan Sagaleen koo hin jiru. jirra. Buusaa deebisaa. Warri kaan immoo daraa keessan namni kumni tokkoo fi 400 taap koppiliin godhan hundi keessan amma harki keessan danda'e. Ammas gazeexaan darbate ka'e ammas akka akkas hin taane taap koppiliin gushee godhan hundi keessan. Mube amma dhiifamaa wajjiniin kan ammaan jedhu nagaleen kiyya nagaa miti. Hamma haqqatii barbaaduudha moo isiin duuteetti biyya akiraa jirti bakka dhugaa keessa jirti hamma dhugaatii barbaaduudha moo jaarsatti barbaaduudha amma wanni isin keessa jirtan. Dhugaatis barbaaduudha haqas sitti muudha maaliif bakka jaarsaa latteeti badii keetii shari'aa gaafadhu siin jedhe wallaahi warri dukkana rabbi mun duratti itti gaafatamta dhibbaan dhibbatti. Rakkoon qabu deessamaa nan gaafadhaa. Rakkoon qaboottaa waa'ee rabbii waan iyyitee boossu rakkoon qaboottaa asirratti eessatti. Nan gaafadha kamaa shari'aan la ana kanatti dhagee shari'aatti gaafadhu namni kaayiduu ni kaayidee haasaa deessi kalas.
Nambe kete tati. Gaafadheera si gaafadhee naan isiin akkasumatti hin nambe kete ani nalla bolese ko bakka ma sadisiti amma akasisi barbaadaa jirra akasitiin booda galchuu waa'ee galchuu dubbannaa rakkoon qabuti amma akasii barbaaduudhaaf itti jirra duutetti dhiibnure calluma inni muka waliin dhaanee abbaa barbaade waliin dhaanee akkasii baasuu barbaanna akkanni si ba'uu qaba. Urjii waan hubattee taphiti haasaadhaa keessatti. Eeyyee mobe. Waan hubattan hubadhaa ilaala mucaa galchuu mucaa